Baadiyyaa biyya too daldaloota koo sirraa fagaachuullee carraa jirootiini siin dagaadhu'anii. Baadiyyaa biyya too intala baadiyyaa biyya too intala arraan talta baadiyyaa jaallu arragaa kaayyontootaa fi hordoftoota keenyaarraa intala baadiyyaati wajjin gaafif deebii goona. Gaafif deebii gaafii isin gaafattanis ni jirtanii warra tiktookis ta gaafatanii jirti tantis gaafatu ni jira walumaan gaggaafanna gaafa intala baadiyyaa. Need people to work in. So wala kalo. Intala baadiyyaa maaliif jirta nagaa? Nagaa fayyaa ibsa. Duraan dursee maaliif tiktook irraa dhabamte? TikTok sa'aatu wallafe. Dalagattiin jira jeegaa bizinesa seennee jeega. Bizinesaan nu dhabamsiisa. Callaa eegalte jechuudha. Baga nagaan dhuftee irra deebi'uudhaan kan intala baadiyyaa mangistii. Baga nagaan nu iddaan ibsaa kabajamoo. Yaa wallaahi jara keenya waan isin ajaa'ibu intala baadiyyaa kana akkamiin wal barre beektanii biyyoota akkan janaa ture. Biyyoon sun saayiba ishiiti. Saayiba ishii ta'an akka ishiin saayiba ishii taateen beeku gaafa sanan tiktook irratti hedduu takka hin beekamu si namni na beeku sun jiru. Miyyoo akkuma wal beekna oggaa ishiin intala baadiyyaa tana natti fiddu. Aboo feemasan dubbise jee wallaahi intala baadiyyaa hin gammadu. Abdii fadhis. Guys gammachuu guyyaa san ibsaan gammade. Wallahi. Nyaata godhatee Welcome, bro. olu taa'ee gammadee ibsaan. Hedduu si dinqisiifadhaa hedduu si jaaladha. Anillee baqa achumaan obboleessa harkadhee hiriyaa gaarii harkadhee jee ibsaa achumaan qabadhee bara 2022. Jara keenya Abdii Fadis soodoo godha. Artist Abdii Fadis qaalii namaaf mangistii ulfaadhu bakka jirtu siin jenna gaa'e. So gaa akkasitti miyyoo san duraan akka nama janaajanuuti. Booda miyyoo san dhiisatan intala baadiyyaa irratti haasa'u seena bakka. Feemasatti naasa'u jira. Wayyoo. Gaafan si dubbisuuf haa bara. Dhugumaan intala baadiyyaa dubbisee jeetan intala baadiyyaa. Wallahi halkan guutuu ramna sin wallahi watar laan sin jaa wallahi dhugaan baana bar jara keenya. Gaafan turan intala baadiyyaa dubbise. Nama mara akkana ammaan tana. Dhugumaan intala baadiyyaa dubbise biyyoon tubbaroonni sampuu dangaasoo kana ni jiraami. Garuu namaan tuffattu an feemasas maa reetteetti illee gaafa san gaa an foloo 3,400 qaba. Ishiin 100 wayii qabdi. TikTok isuun ni gubatee gaafas. No 30 qabda balee gaafas. Do feemasaa miti dhaabi gaa. An feemasaa miti siif feemasaa. Bunan qabdu intala baadiyyaa. Waan man dhugee baazame bishaan hin qaba. Cheers. Kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo baadiyyaa antesanii daawwachaa jirtan har'aan tana gaaffiif deebii intala baadiyyaa isinii goonaa waliin turtii gaarii jechuu barbaada. Osoo karaa gaaffiitti hin dabarre intala baadiyyaa. Maal namaa cinqina kaa'u jira barroonni. Gaaffiin qaba. Filtara godhadhu mee ibsaa. Filtara akkam? Si jechaa mira? Filtara. No. Normaal abar. Osoo karaa gaaffiitti hin dabarre dura laal intala baadiyyaa kanatti hin kijibne nam meeqatu jaalala si gaafate. Jaalala dhugaa moo jaalala sobaa? Walumaa galatti jaalaluma sin jaaladha jennee si gaafatan. Namoota baay'eedha. Namoota baay'ee fakkeenyaaf hagamta kan dhiyaatan haqa inni. Ka ati shakkituu fi ka dhugaadha ta'eedduu fi bakka kan. Nama goma 20 ni gaane. Taa'een intala baadiyyaa dhagaa. Sirasi nama 20 ni gaane. Maali miyyoo ni maraatte? Maaliif maraadha? Nama 20 ni gaane? La ilaha illallah. Khiyyasnu ma isaabde. Lana garuu by the way follow 300 qabdii miti 300 kana keessa namni 20 ni gaafata jedhu yaada ni gaafate yaa ni gaafata. Yaa nama 20 ni gaa keessattuu kan bara dabreerra bara kana kan dhumaa kanaati. Akka malee baay'eeti. Ila namni kan jana jenu jira kama dabal kuna enyu.
Hayyee gaafii teenya zeeroo irraa eegalla. Gaafiin teenya zeeroo irraa haga 20 wayiitti itti aansuudhaan karaa gaafii taanitti dabarra. Gaafiin tokkoffaan intalti baadiyyaa maqaan ishii kan dhugaa eenyudha? Maqaan kiyya kan dhugaa Suzaan Muhammad Usmaani. Suzaan Muhammad. Eessa dhalattee? Daaroo Laabuu magaalaa Miccataatti dhaladhe. Daaroo Laabuu magaalaa Miiccataa. Baadiyyaa ardaa meeqa? Baadiyyaa osoo hin ta'in magaaluma Isniina irratti dhaladhe. Magaalaa Isniinaa moo? Bombaa fa'aa bishaan ni jira achi? Magaalaa Xixiqqoonni itti Ni jira. bishaan takka Ni jira. lagaa waraabdee midhaan isheen hin beektu. Ani magaalaa Isniina irratti dhaladhu malee kan inni itti guddadhe Sakiinaadha. Sakiina, okay. Sakiina. Ishii akkamitti guddattee dhagaa? Akkamitti guddatte mee waa'ee kanarra? Akkamitti guddattee hokkaa jettu? Addana basi. Baadiyyatti guddatte moo waan akka magaalaa Sakiinantu waan akka nama magaalaa Sakiinaa jechuun malee dhageenye waan hin beeku irraa hin qabu. Magaalaa Sakiinaa jechuun magaalaas miti baadiyyaas miti. Magaalaa xiqqoo guddachaa jirtu jechuudha. Ifaa ni qabdi. Ni qabdee. Okay. Ishii obboleeyyan meeqa qabda? Ati meeqaffaadha yoo qabaattan? Ani hangafa. Meeqa qabdan? Obboleettii dhalaa takkaa fi obboleessa dhiiraa lama qaba. Oggaa deebii naa deeftu akka taayyetti hin jeen. Guys, taap godhaa ishii. Lameen walitti arganne abdii kiyya ishii. Silaasii galcha ture intarbii tanaaf na barbaada. Liivii seenetti walitti argine nama galchuun baasuus hin danda'u. Garuu akka networkiin hin qaqqabneef taap sirriitti nu godha. Okay. Obboleeyyan meeqa qabattasi? Obboleeyyan sadii qaba. Sadii? Ati meeqaffaan? Ani hangafa. Oh, si hangafa. Hangafni gowwaa jan. Tanaaf akkatti gowwaa taateen tara baadiyyaa akkuma kiyyaateetis. Anis hangafa arbaayizawwee. Hangafaan haadhaa fi abbaa kiyyaaf hangafa. Maashaallah, maashaallah. Ishii. Obboleeyyan kee keessaa eenyurra bareeda? Isaan wanti nuni babbareedan. Isaan hundinuu nu babbareedan. Eenyu irra bareedaa sirritti? Jabeessaa. Jabeessaa. Dhalaa lamaa fi dhiira takka teessi? Dhalaa takkaa fi dhiira lama. Dhalaa takkaa fi dhiira lama. Dhalaa takkaa fi dhiira lama. Dhalaan takkittiin sumagaa? Naa. Obboleeyyan sadii qaba. Si waliin afur jechuugaa? Ana wajjin afur yaa. Okay. Wanta na baati. Maashaallah wallahi. Sanuu hangafaati nama sadiitu sirraan dhalate jechuudha. Yaa obboleessa kiyya jabeessaan amata 12 Aslam amata 9 Hilaan amata 5. Shan sagal maarre. Eeshin. Obboleeyyan kee keessa eenyurra bareedan kan dhiiraa himteesi? Jabeessa. Jabeessaa bareeda? Maashaallah wallahi wanta na baadiyyaa. Mana barumsaa gamee qaqqaraati. Takjiban qabne. Torbaatiin qare. Torba qaraati? Saddeet qareeta karaa sagalii dabruudhaaf dhiisee kee kuteen oguun sagal seenu afaan ingiliffaan nattaati sadiin dhee ati maa torbatti dhiifteedha. Torbaatiin dhiise. Obriin temee qaree. Kudha sagal. Intala baadiyyaa rabbii sun sodaadhaan galmee kana fuudhee akkatti lafatti hin darbin. Waan dhugaa natti haase. Wallaa waan dhugaa natti haase. Dhageesse? Kudha sagal diree. No intala baadiyyaa. Wallaa intalbiin hin sobin. Maal gallakkaataa harta? Ashi dhugaa sani yoo nime ana umriin tiyyaa 22 seenetiin jira already. Seenutti hin jira. Bara dabrellee kanaan jettee seenumatti hirtaa. 22 tun seenamtu. Bara dabre bar 20 takka seenu jira sinjeebar. Intala baadiyyaa rabbii sun sodaadhoo 22 seenu jiraanaan jettee bara dabre ammas dhufteetuma baranas 22 seentaati. Sanuu seenu jirta egaa akkas jettee amata lamaa bara 24 ni taata haqa emiin kijibini. Maali? Ashi bira kutayee umri irratti waliin morminu. Okay mirga keeti 22 seenutti hirtii
Diddamii lama seenuu jirti gaafa immoo 2026 ta'e 20 takka seenuu jirti gaafa wanni gad deemuu jirti jechuudha maashaallah. Mana barumsaatti jaalallee qabdaa. Ani jaalala waan jaamusanii ana gara mana barumsaatti. Jaalallee minaamination taphachuu minaamination kan hin beektu. Jiru hin beeku. Ani akkuma faamiliitti nama wajjin taphadha. Baqa wanta kan jiru. Okay. Iddoon kofluun gaariidha gaa intala baadiyyaa gaafii masaraa kala sammuu takkan xiqqashas xiqqanna. No, gaafii safuun alatee tokko siif hin deebisa. No, kun dirqama. Safuun ala sitti bees hin qabani dhaggeeffadhu amma gaafiin xiyya kana. Nama sadii. Tokko jaarsa godhatta, tokko zabanyaa godhatta, tokko na ejjeefta. Eenyu. Raajee Tasfaayee Aslii Mubaarak. Jara kana sadeen keessaa tokko zabanyaa manaa godhatta, tokko jaarsa godhatta, tokko katmii goota dhabamuu qaba. Aslii fi Mubaarak keessaa hambistee silaa. Maali gaafin an si gaafadhu gaafii akka ati barbaadutti sin gaafadhu naa deebisi filannoo tana hojiirra oolchii bakka itti godhe kirkirii takka sirraan barbaadu. Nama ajjeesuun ni taati duuba. So bakka akkasii hin taane jechuudha maal umrii isaatiin aduu wattee irraa kuttamaa irra. Mubaarak zabanyaan ta'u. Ayyee. Asli abbaa manaatis hin ta'u. Raashima yoo ta'e wayyo abbaa manaa. Anuma fayyadamu kacalee ilaallatti yaala maashaallah garuu. Ayyee raachee abbaa manaa raachee maashaallah. Eeshi eenyu dhala zabanyaan? Asliin humnaan olluu baatullee afaan kanaan lolee waan ni deebisa. Mubaarak calm down karaa. Mubaarak akira. Gaafumaan deebiti garte Mubaarak karaa akiraa raachee abbaa manaa Asliidha jechuudha. Karaa gaafii ta'e qubna gariitti deebina gaa. Heerumtee jirtaayi tana duru. Waa maatiif mee maafi ashbi maali akkana jechuun gaafii an sagaleen si gaafatan. Hin heerumne. Ente dhuga moo kajibu? Inuu? Ente ana achenna. Intal baadiyyaa muutii qabattaasi? Maaliif duuba intalti baadiyyaa heerumtee baatee faa jedhee haasaan? Haasaan man dhagee? Isaantu beeka. Ambara yoo kiyyaa waan heerumtee baatee faan sisee bar? Never. Okay. Egaa heerumnitti gaafii karaa biraa deemte feetaa? Gaafii walumarratti jilmaa kan ta'e. Jilmaa minaamination hin ta'uu laa dhaggeeffadhu. Egaa heerumnitti dubra jechuudhaati. Amma gaafa jibni miila baasee deemuun. Wallahi tiraas yaammati dubra. Ama tana numan katabadha amane nan kataba wallahi je commenting guutu rakkate no jan abbarra beeku guddaa jira waan ishiin jetteen ala waan hin beeku qabu jara keenya akka nama tokkotti nuuf fidii gaafa dhottan isini gaafachaa jira isini galee intala baadiyyaa yoo kijibdee rabbi si argu ishi naarku jira rammalee yaa gaafin kan yadda si baatee garuu heerumtee ilmoo qabdaayidha never okay egaa heerumne jettee eenyu dura si dhungatee takkama modoo si dhungatee hin beeku ijoo muudinatti hin qabatin gaama intala baadiyyaa nan aarsin
Maali moodii si qabadamee kan Suzaan dhunganna jee haasaa ba'u hin jiru. Takka mudos dhungateen bee. Nan dhunganna. Ati mi'aa jiru addunyaa kana maal gartee himtareesi obboleessa kiyya dhadhamee paastaa maarree dhatoofsuun eessaa fiddareeti. Haasoo namni haasoo irraa fidadde malee hin dhimbeeku. Fakkeenyaaf dhiyoon tana dhiirti Harargee akka paastatii hogga bishaan ho'aa keessa kaa'ee akka cabaa Harargeen jenneen sumaatu Harargee deeffachuu fedhe malee Dhiiressa jedhe. dhiirammaan tanaatiin jeen. dhiirammaan tanaa jettee maashaallah. Dhiirti ammaan tanaatti wallahi lasi waan kana maalirra dhaabbattee akkas jettee akkana waan nama argee tokkotti waan kanarraa haasotte duba kaa'ummaa Yaada xiyyaa miti yaada namaati. Nama barreeffateen akkannate. nama barreeffatee irratti kannate. Dhiira moo dhalaa? Dhalaa. Sagalee namaa ta'uu eegaltee jechuun karaa saniinis. Afaan dubbataatis hin jirtu. Guys, live irra jira bilbila kaasuu danda'a. Deemachinaa. Ishee ammaa feessa jiraattu? Kaanadaa. Kanada. Ay, namni gariin bare sakiinaa jirti jaanii namni. Idaa Kanaadaa jirtaati? Yaa. Yaa wallahi intalti baadiyyaa Awurooppaa jirtii miti faa jedhan. Ani Kanadaan jira. Maaltu biyyaa si baase intala baadiyyaa hin kijibne ishee? Maaltu biyyaa si baase akkamii baate nutti himi taarika Kanaadaa dheeyte. Akkataatti Kanaadaa dheeyte. Abbaa hiyyaa na fide. Kanaadaa abbaa keetu si fide. Fiizaa na argateen dhufe. Abbaan kee fiizaa si dheeytuma dhufte. Malee waan takka taarikni biraan jiru. Hin jiru. Oduu Kanaadaan deemin dura Finfinnee faa dheeytee beektaa qaama sakiina jirtaa. Haqa himi hin kijibini. Yaa dhaqeen hin beeku. Maal godhu? Maatiin kiyya guddaan achi jiran. Finfinnee faamu. Yaa. Okay, mashallah. Mee oggo Kanaadaa dheeytu mudannoo duraa irratti himee Kanaadaa godheetu maal garte? Sammi fidachiin akka waa waliin dhalootaan natti mudate. Makiinaa keessa jirrutti bakkaanuu dildila gubbaa deemu jira. Na jala dachuu jira. Na gubbaa samii dhabee ta'a abbaa hiyyaan. Abbaayee samii fidachiin walitti dhaluudhaa ijennaani itti horsiqii qabaddu laalinaan jee. Abbaan kee? Wallah hojii ta'e nyaadhu. Akkumaan xayyaara keessaa gabbu eenigaa. Malee waan biroo mudannoo hin qabdu. Mudannoo manaa hamaa qofan qaban. Kanaadaatti moo? Maal taate? Na dhukkubee manaa hamaa dhaqeen qilleensa Kanaadaa wajjin wal fudhachuu dadhabnee qaamni namaa daa'e manaa hamaa dhaqeen. Okay. Qaamni kee guutummaa daa'ima? Yaa. Okay. Naan gisee manaa hamaa dhaqu abbaan kiyya dalagaadhaaf jarjaree jira. Dhufee baatii takka moo baatii lama. Afaan beektaa wajjin haasee dadhabduun irra bilbilinaan jee. Manaa hamaa tokko keessa neetwoorkiin hin daleetu intarneetni ni ba'a. Okay. Naan neetwoorkiin baatee jirti akka inni himadhu dhabee doktora kanaanis neela gabbee abbaa kiyya dubbadhu jechuun dhabee amma jee akshinaan itti himu eegale gaa warra Itoophiyaa kun akshina wayi dhabaaree. Mee akkamitti akshina sana harkaan agarsiisne? Doktorin jeen wanta takka tokko hin beeka lukmiin jeen. Lukmiin jeen. Abooda walaan oolina. Lukmiin jeen. This area all sick in jeen. This area all sick. Yeah. Yes. Yeah, this area I'm sick in jeen. Okay. This area I'm sick. Miilin isnaa dhukkubaa beektaa miila ol qabee agarsiise all sick in jeen. Haya. Amma achi waan anjoo galuu fi didee beektaa. Look me doctor in jeen. Work I'm sick. Sit down I'm sick. Sleeping I'm sick in jeen.
Amma ati hoggan deemna dhukkubaa, hoggan taa'amna dhukkubaa, hoggan rafna dhukkubaa ta'e. Garra fudhadhu gubaan jedha. Kana galee jiru wallahi lazim. Garuu haa jennu intala baadiyyaa ila Ingiliffa barattee jira. Amma kam. Ingiliffa akkasii barachuullee baadhu hangan ofii hiyyaa ittiin dalagadhus hangan yoon haajame haajaa ittiin boonu. Amata meeqa Kanaadaa? Amata 3. Amata 3 jirta jechuudha. Amata duraa dhufe waan hin Kanaadaa waan hin ture natti hin fakkaatu. Kanaadaa waan hin hangan Kanaadaa jibbee qilleensa Kanaadaa jechuudha fudhachuu dadhabee itti biyyatti galuudhaaf illee tattaaffii godhe jechuudha. Na fudhachuu diddee Itoophiyaan na deebisuu diddee malee biyya deebi'uuf illee yaalii godhetee ture. Tikeeta muradhallee kaansillee yaalaa godhan. Biyya deebi'uuf moo? Yaa Kanaadaa jibbee. Duraanuu sakiinaa dhuftee maalitti beektaati? Karaa sakiina deebi'uu barbaadde. Amma osoo deebisiin jedhe deebitaa biyyatti biyya jiraadha. Amma deebi'u. Hin deebitu. Kanaadaa dhufte amma 3 jirta. Amma 3 kana keessa jaalallee qabdaati biyyisan keessaa. Natti hin kajibin. Biyya tana keessaa hin qabu. Jaalalumaa hin qabdu. Biyya tana keessaa hin qabu. North America or Europe, Asia hin qabu keessaa. Biyyuma namaa keessaa hin qabu. Eessaa qabda amma jaalallee qabdaa amma guutumaan guututti. Komantii dhiisii jaalallee qabdaan intala baadiyyaa. Nin qabe. Qubee duraanatti. H. Haa jechuudha. Haafizoo, Hamsaa, Ammar, Hafiz bakka. Eeshi gaafin teenya karatti aanutti achi ceenaa. Intala baadiyyaa. Maalirra intala baadiyyaa baafatte garuu maqaa? Intala baadiyyaa waan inni irra baafadheef ani ijoollummaa baadiyyaa akkuma beekamu sakinaa keessatti hin guddadhe. Sakinaa keessaa naannoo baadiyyaatti hin guddadhe. Maatiin kiyya irra guddaan kan jiraatan baadiyyaadha. Oomisha lafa bal'oo qabanii jireenya baadiyyaa kana walii galanii jiraatanis. Anis jireenya baadiyyaa kana wajjin walii galee jiruuf jecha san gubbaan namoonni intala warra baadiyyaatti jeetti wal arrabsa yeroo magaalaa dhufe. Gaafaan tana dura haadha maatii immoo adaataati yaabira. Ijoolleen itti wal arrabsitu dhagahee aboo kun baadiyyaarraa dhufee baruu maata kan beeku dhamaadha ijaan wal ninjaan. Baadiyyaa kanaa wal arrabsanii ni qaanfatanii baadiyyummaa himachuudha. Naannoo achirra dhaabbadhee sanis sammuu keessa waan na jirtuuf miidiyaa akkuma banadhee intala baadiyyaa jeebanadhe. Maashaallah bareedu. Intala baadiyyaa umriin ishee waggaa 22 jechuudha. Okay, galatoomii taarika qabaachuu bakka quuqama ati baadiyyaa qabdu agarsiisaa jechuudha. Walumaa galattu intala baadiyyaa jechuun kee kuni bakka baadiyyaanis biyyumaa maal jechuu barbaadaniiti akka waan falmaati. Gaafin itti aantu artistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifattaa? Arab Ramataa godhuuf Alii Birraadha. Ali Birraa, adeeroo Ali Birraa. Feemasoota TikTok Oromoodhaa keessaa eenyu dinqisiifattaa? Hin jiru. Maal abbaa keetii jechuu barbaadan intala baadiyyaa na naarsin gaa? Maali? Eshi feemasoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifattaa? Jaalfadiiloo. Jaalfadiiloo! Mee akkamitti dinqisiifatte sababii nutti miidha? Sababni isaa tiitiitu warruma TikTok irraa ammaan tana maal kan jiru kana warra TikTok kanaa TikTok akkamitti akka itti fayyadaman isaatiitu isaan barsiisee ture. Saniif? Saniif Akkaawuntii Oromoo waan ta'eef. Akkaawuntii Oromoo jennee. Akkaawuntii Oromoo jalqabaa isaa waan ta'eef Jaalfadiiloon. Yeah. Okay. Okay. Gaafin itti aantu kanatti. Sheekota keessaa eenyu dinqisiifattaa? Shaamini bro. Sheek Amini bro. Maashaallah. Kun intala baadiyyaa. Eshi. Mee yoo heerumuu barbaade carraan akka keetti jiraate dhageesse kutaa Oromaa 11 keessa eessatti heerumuu jaalattaa? Baale. Baale na kollafaa arsiin ilmaan arsii. Baaliyyoo. Tana baadiyyaa tana duras intarbii goota turte baaleetti. Ante warri baalee kun amma duuba maal kajanaa jaraa jirtu warra eessatti? Baale. Baale. Inte
Maakin taatu baale intalti baadiyyaa baale dhaabbattee kadeemtu baale dhalaan guutuun baale maal jechuu qoy. Akka hireen beekoo garuu. Yaa tarabbi murteessuun beektu garuu. Afarsoodhaan bayyu. No akkasii nuti. No. No waan jiran. Afarsoo maqaa originaala isaatii miti. Nickname isaatii. Okay. Gaaffii warra TikTokitti achi dabarra. Aye. Gaaffii kana keessa gaaffii safuun hangafaatiin gaa. Gaaffii safuun hangaafatiin. Odoo gaaffii warra TikTokitti hin bananne mee akkamitti akka feemasa taatee fi akkamitti namni akka feemasa ta'uu danda'u waan kanarraa dura viidiyoo martee gallakkifte taramni irratti si beeke nuyi. Obboleessa xiyyaara na beekanii. Obboleessa kee maal ta'e? Jechuun viidiyoo namoonni irratti na beekee obboleessa xiyyaa borcee baasuun maal si goote irratti kan irra guddaa hawaasni na beeke. Viidiyoo dura akkamitti banatte TikTok eenyu si bane? Ofii xiyyaaf banadhe. Haa ofii keetti banatte viidiyoon dura irratti gallakkifte sun yoo viidiyoo kami? Viidiyoon dura irra gallakkise viidiyoo ijoollee biyya arabaa jirtu maneedhaa keessa jirtudha. San booda iyyoo? San booda bakka gaafaan dura dhufu akka sheekaatii Amzaa ishee Jaabir kanaa dura dursoo isaa gara kaaninis waan wal beenuuf jecha isa biratti fooloorsii kuma takka guute ani gaafa sannis hin dubbadhu ni seenaa haasa'u akka malee akkuma ijoollee ammaan tana hedduun sodaadhaan warroota fakkeenyaaf miidiyaa hara dhufee dubbadhu jaanii viidiyoo banadhu jaanii akkana xiyyaanii kadhatan kana keessaa takka ture. Ayyee. Naan akka malee sodaa kana Hamza ishee Jaabiriin irraa fixee isaan booda waa'ee uummata kanaaf sagalee ta'uu eegale. Viidiyooleen kiyya laalamuu didee ni laala. Sagalee uummata kanaaf gisee ni taa'ee sagaleen kiyya biraan geessu nama dhibbata kana laala. Naan achi fudhadhee maal jechuu qaba dandeettii mataa kiyyaa maaliif hin qabaanne yaada ijoorraa ka'ee obboleessa kiyya kanaan jechuu eegale. Osoon obboleessa kiyya jiru achi bakka kutaa Oromoo tana hunda isi dhiirti argee akkanaa dhiirti baalee akkanaa dhalaan argee akkanaa dhalaan arsii akkanaa maaliin akkanaa jechuu eegalee jechuudha. Dhanaan torban takka keessatti hawaasa biratti dhageetti argadhe. Torban takka keessatti sulga waanta? Yaa. Hoggaanutti nu guutu kana suutuma nu guutu ishee. Katti daftee katti. No, wallahi serious. Namoonni baay'een bakka akkana dinqisiifatu ati maaltu waan akkanaa sitti himi maaliif waan akkana kana jetta because viidiyoo guyyaarraa hin gallakkise gaafa gareefaa guyyaatti viidiyoo sadii hin gallakkisa. Hawaasan. Bakka ni gaana akkatti nu guutin ni gaa bakka hoggaanutti haasoftu hin jirtu. Ati amma. Wallahi serious. Namoota. Jibaa achi hin qabne ati Dooktar Ililliin maaliif yoo Jawaar kanaa daa dhufute jalaa hafuu qabdaa itti dubbatte. Video akkasii. Isin kofalchiisuuf ta'e moo yoo dhugaa isinitti hime dasiisin jaa? Yoo dhugaa nutti himte dasum jaa nun kofalchiisin. Okay, hayyee waani qoosumaaf hin jedhe. Just uummata yaada uummata kanaa laalumaaf qoosaadhaa jee malee isin dhuftee rakkina qabaateeti miti. Okay. Yeroo hedduu Jawaar jetta. Dhugaan jaalatta moo? Dhugaati moo qabsuma Oromummaa saniif isa jaalatta? Adda baasi. Qabsuma Oromummaa saniif isa jaaladha. Malee jaalalaa akkasii? Qabu. Okay. Odoo guyyaa tokkoof Itoophiyaa bulchijanis kanaan akkam goota? Sa'a 24 qofa qabda. Sa'a 24 qofa qabaa miti. Nama Oromoo qofaaf quuqqaman qabu hunda isaanii aangoorra kaayatiin bu'a. Guyyaa tokkotti mi? Yaa. Mee eenyu fa'a? Baqqalaa Garbaa, Lammaa Magarsaa. Ammas Okay, Jawaar irraanfatte gaa. Hamzaa Booranaa. Ayyee. Jawaar bar xiinxalaadha biyyan bulchuu. Biyya bulchuun ta'in. Xiinxalaadha Jawaar. Okay. Hamzaa Booranaa jara kana sadeen aangoorra keessatti buutaa jechuudha. Maaliif warroota nama saamu hunda isaanii maneedhatti milishaa hunda isaanii maneedhatti guuree ilaa umriitti murteessan isaan kanaanis akka isaan warra nan hidhe guutuu isaanii akka hidhaan baafne waliif arrabne dabaan.
Okay. Gaaffii itti aantu kanatti. Takkaa du'uu qabda. Takkaa jara kana lameen irraa ilmoo dhaluu qabda. Inni feenya. Hangaasaa fi taayee danda'a. Hangaasaa. Hangaasaa malaaxaa. Kottu interbaadiyyaa irraa nu dhali. Maaliif egaa garuu? Jechuun inni xiqqoo diimaadha waan ta'eef jecha ilmoon biyyattiin hin fokkottu. Yaa ilmoon teetillee hin fokkottu. Garuu ilmoon tee malaaxaan taate ittiin yadda. Hin taatu. Hin taatu. Dhiirtillee yoo malaaxaa taate dhalaan hin taatu. Maashaallah. Carraa qabda. Jara kana lameen keessaa tokko hafuu qaba. Tokko deebisuu dandeessa. Odoo siin jedhani. Eenyu feenya. Hacaaluu fi Albirraa keessaa tokko deebisuu qabdaa siin jedhan. Dandeettii baqa rabbiittini tokko carraasii kanan siif deebina jedhani. Albirraa waan umriidhaan deemee jiruuf jecha Hacaaluman deebisa. Maashaallah wallahi. Perfect wallahi. Akkana yaaddu beekee kaman. Wallahi laziin. Maashaallah wallahi laziin. Jara kana lameen keessaa osoo carraan deebi'uudhaa jiraatee eenyuuf carraa kana tannaanii Albirraa waan lubbuu isaatiin lubbuun geessee dhukkubeetillee ta'uu wanni ta'eef Hacaaluun deebi'ee silaa nama isa ajjeeseef taarika isaa kana baranne waan bareedaa wallahi oduna taatellee akkasuma. Ismaartii kam interbaadiyyaati fayyuma xiqqoo gowwaan fakkaata malee aqilaa. Keessa keessa nan arrabsiin gaa'ibsaa. Wallahi dhugaa baara. Alakkatti aqlii qabdan seeneera. Gaaffii itti aantu. Takkaasee ajjeefnaa. Takka ammoo jara kana lameenitti si kanninaa. Baajettee turte. Ta biraati. Jara kana lameenitti si kanninaa. Ana if galchuu. If galchuu jara kana. Keessa if galchuu. Baltaazaar. Eenyu feenya. Baltaazaarii fi xiyyaa Norwee jiru kana ga'an. Oromoo godhe. Oromoon godhu xiyyaa Norwee jiru bakkalcha. Bakkalcha haa. እናታቸውን ያፈር ጅማ አብቹ ወዱመን ተክቴ ከሰርጌ ስትመረም ያጀውሰን ሰኔራ በልተዛር ባያ ማል ወርተዛር ወለ የረቢ ሰው ሰዳዱቲ ኦሮሞ ዳራ እንተ ያ ናስተ ጅርተ ወላሂ ለዚም ወላ ናስተ ጅርተ ኔቨር ilmoon diye waan fakkaatu laale reewati waan babbareedu irraa ilmoo dhaluun feetu. Baltaazaar ni bareedaadha. Yaa maanchoo fuulli qallataa fuulli isaa akka sirrootti hongoo. Tokko du'uu qaba. Maali mana du'aa kan isaan baatu? Bakka wayi si ajjeesuu qaba. Muniiraa fi Nasraa keessaa tokko ajjeesuu qabda. Nasraa. Qoy kaduun qabne yaamti. Wallahi na tiiftu wallahi doo daraw kana daraw wallahi. Ati maal godhe jeefta Nasraa? Wallahi lazim naarstee jirtu. Maal? Guys, taaptaa godhaa. Nasraa du'uu qaba. Amma Nasraan gabbaatee rabshaan irra dhaabdi wallahi lazim. Ati waan akkana. Ani si filatte jeeti yaa muniiran meeqa umriin irra deeme namni dabarsaa annaan ati Nasraa. Filannaa kiyya naaf fakkaatti. Nasraalleen qalloodha malee umriin deemtee jirti bara. No wanni irra hin deemne ati muniira du'uu qabas ture sirraa odoo mana taate okay gaaffii itti aantu. TikTok jara kana lameenii keessaa tokko gubii siin jedhan.
Aslii fi Raachee. Raachee. Kuma 800 fi kuma miliyoona takkaa kuma 800 walitti ooftee Raachee jettaa si'ati. Aslii gubuu qabda. Wallahi Suuzaan ati nama hin taatu wallahi. Kun filannoo keeti garuu odoo. Hai. Filannoo kiyya. Yaa dhuga baantee. Aslii kanaa irra hojjettee jira. Yaa. Dhuga. Asliitu irra dhimma Oromoo irratti hojjechaa jira. Kana yoo waan isheen Gaafa waa'ee Oromootti ka'eesi dhugaa saniin Oromoo gabbee dubbata. Asliin Raacheen geema isaatiin fi masatiin. yaa garatan wallaan tarbaadiyyaa. Ishi. Ibsaa fi zamaanoo irraa ilmoo dhaluu qabdaa. Zamaana. Zamaanoo. Diqaaltitti yoona irraa dhalti marra kopha. Maalin si godhan tarbaadiyyaa? Maalin si godhan rabbii si uumu? Ay bakka gaaffii naatiin deebisee gaa. Yeroo bakka naastee jirta. Aada reeduba. Hai. Maaliif himee sababbiin akka saayibaa naarsis sanaa saayibaa bara. Sababni isaa obboleessa waan isin jee jiruuf. Zamaanoo ni jaalattaa jechuudha. Zamaanoon saayiba kiyya. Saayibni jaalattee jira musliima danda'a. Ishi. Hammadii fi gaaffii jala gaafa dhayyee. Gaaffii karaa tiktookitti aana. Ayya. Dura jaalatti si qabdee ni beektii siin jaa naasoo jaa maqaan isaa. Gaafa duraanii jaalatti si Amma na qab. Gaafa duraa na qabne amma ta'e malee. jaalatti si qabdee waggaa meeqa Abdishaa Oroo? Waggaa 4. Okay. Waggaa 4 jaalatti si qabdee. Jamiileen Jawaar irraa jaalala akkamtu si qabee? Jaala Oromummaa. Naaftaanaan yoom duutaa? Gaafa rabbiin jedhe. Maammeen hagam meeqaffaa akka daabboo. Hawuzu billah. Dubbisni dheessi bira hote. Sabaa tuubii gaafin kiyya maaliif Harargee tokkomsu irratti hin hojjennee ati? Argin takka waan taateef jecha maaltu kana caalaa waan hojjetu hin jiru. Abdii Muusaa dubrummaa yeroo meeqaffaa eessatti sirraa akhranii? Niin qaba. Nin qabaa. Jaalallee qabdaa jedhin jaalalaattu irraa na qabee anishaa. Niin qaba. Nam meeqattuu kisiingis godhee Tokko. nama tokko ilammatti. Nama tokko nan goone seera. Akkamii tokko jaa zeeroo cumaa jechuudha. Namni tokko nan goone. Nama akkam heerumuu feetaa? Nama bareedaa. Nama bareedaa hawwattu. Nama akkam jettee meera. Nama bareeda. Osoo dhiira taate maal gootaa? Biyyaan bulcha. Biyya isaa? Addunyaa. Biyya mul'atu. Biyya tamii bulcha salaan. Maaliif dhiira jibbitaa? Waan kijibaniif. Ilmoota akka qabda jedhanii dhugaadhaa hilwaa tiyyaa jedha. Yeroo hedduu maaliif dhiira baalee faarsitaa? Waan hin jaaladhuuf. Waan hin jaaladhuufi. Geelee dhalaadhaa ni qabdaayi? Nin qabee. Nin qabaa. Takka hin qaba. Geelee dhalamu? Takka hin qaba. Viidiyoo dhiirti takkaas ergitee beektii ofirraa waraabdee? Naan ergine. Maal jechuun tarbadiyyaa? Naan ergine. Takkaa dhiirti viidiyoo si ergiteen beektu? Naan ergine. Messenjera keessa bultee beektaayi? Ayyaanitu? Hin beeku. Hin beeku. Maal jechuu kan? Namni isaa dheeraa si wajjin haasa'u. Siyyuu.
Namni isaa dheeraa na hojii haasofsiiyu. Baadiyyaa na wajji misanjira kasa bultee reete maal jechuu barbaadde? Hanga sejjanaa see caalaa nama wajjin haasa'in jiru. Jaabu reaaktii wajji haasa'an turreeti. Jaabu reaaktii saayibaa kiyyaa wajjin haasa'in deeqaa 20 deeqaa 40 deeqaa 3 deeqaa horaan akkan wajjin haasa'in. Duuba jaalallee keeti. Akkuma naataa tolni inni sinaaf ta'a. Akkuma itti naataa tolni inni sinaaf ta'a. Duuba isaa dheeraa maal wajji haasa'u intala baadiyyaa laal maqaan hin balleessin si jalaa naa baasu. Innaa. Ni beektamaa na gaafattaati. Maal jechuun dirqama Maana gaafataa waan isaan asirra katabanis gaafatu jiran komantii. bakka hin ergine egaa dirqama na erguu qabani na ergaa gaa isa ugasan na argin jaani. Okay, ati viidiyoo nama waraabdee argitee beektaa? Hin beeku. Hin beeku. Yaa hin beeku. Wallaahi jime. Wallaan hin beeku. Yoo viidiyoon ta'e qullaan gabbaate hoo? I don't care. Dhiran kaadhu jechuudha. Gabbaa'uun ishee afaan qabdu garuu yoo jiraatte. Eessaa yoo fide yoo jiraatte gabbaatee mi? Maaki moo ibsaa irra jaalattaa? Maaki moo ibsa ishaa irra jaalattaa? Ibsa ishee irra jaaladha. Ibsa ishaan irra jaaladha jechuun maal jechuudha namni? Ibsa ishaan irra jaaladha. Maaki moo ibsa ishaa irra jaalatta? Jarruun lameenu tokko silaa dusitee amma maakiin irra jaaladhan jaam. Ibsa ishaan irra jaaladha. Maaliif hin jaalladha? Dhalaa maaliif hin jaalladha? Maaliif hin heerumneeti? Wallaahi laziim. Moomoo ta'etti nola. Maaliif hin heerumne? Dhalaa namni dhiira isiin. Meeqa nun laala? Wanni hin qabdu. Viidiyoon ishee akkana. Maqaan dhalaa dhamee Maam jettee. jaarsa kan kennii bareedaa jee. Asitti akkana jaarreen. Asitti argee kana jaanama kutti. Asirratti deebisanii deebifamaa kun oddifameef jira. Jaarsa kan bareeda jaarsa ishaa heerumte. Addunyaadhaa dhiirti marti dhumtee intala baadiyyaa. Dhiirti marti addunyaadhaa dhumtee jirti. Haafee nama tokkichi sunuu jaartii sadii jalaa qaba. Heerumtaa? Marraqa qabu na afreeffataa shari'aa na afreeyyamteen. Heerumtaa dhugaa? Yaa. Wallaahi jee. Yaa. Wallaahi jee. Yaa maaliif hin heerumu? Ibsaa viidiyoon ishiin jirti. Eessa jirti na ergaame rabbii sinuu sodaadhate. Ishi. Manaa mana eenyu wajji bultee beekta? Bultee beektaa namaa wajji. Eenyu akka ta'e hin beeku dur takka fuule yaadadha manaan akka jiba beektaa. Hin ta'u bultee beektaa garuu? Eenyu akka ta'e yaadadha hin beeku. Garuu bultee beektaa? Hin beeku. Hin beeku. Hin beeku. Eenyu akka ta'e hin beeku dur jettaa bara. Abjuudhaan namaa wajji raftee beektaa dhagaafinti yadda sii baasa. Dhugaa miskiin wallaahi intala baadiyyaa. Nuti alhamdulillah rabbil alamin tarmeeqa rafne tarmeeqa kana. Alhamdulillah wallaahi ijoo ta'e. Dhalaan bultu. Waraabessa baan naariyaa kun mana baan kan hin beeku. No waa mana akkasiin jenne. Garuu dhugaa takka natti naasonne waan dhugaa takka illee natti naasonne kijibuun natti haasaa jirta kana sammuu ta'etti. Sammuu ta'etti yoo kijibdee barriif shakkitaa bara gammachuun argattu. Dhalaanni bultii jaa jira wallaahi. Bultee himi nama bultee. Hin bulle wallaahi hin bulle wallaahi hin beekan. Ni yaadadhu naafus hin dhufu hin beekan. Dhiyoon tanatti naa dawwaltee manaa manis hojii fuudhe naan hin jenne. Ibsaan kijibii waan fi keetiin ayi tanatti sin deebisin. Ana akkas jennaan hin bar. Ana akkas jennaanis gaafa dhee bargaa fi tana ni himta jee. Waan fi keetiin ayi jette sanuun turre bara muree funaan hin jenne. Kanaas hin jeen darbaadiyyaa. Ayi dooma harkas deebista waan fi keetiin ayi jette. No kijibiin gaa. Bakka dhalaantu waa maree dhoositi jara keenya dhalaan waa maree dhoositi haga kana gaa intalti baadiyyaa umrii sinutti kijibdee 22 fi jetti
waan ما biraa يعرفتي يا وجنا لالتي خجبت خاني سنجو ما باقي يا وجنا yookaan rakkoon qabu intala baadiyyaa akka fedhe godhu. Salaatani salaataa garuu يعني صلاة quraana gamee qaqqaraate. انقران Ilmaamu أنجن قرأت قرآن نيلا تجرا من بيو akkamme قرآن جل ما خيا تنديس wallaahi jee يا سنرة تنديس juuzan maa fixxe كده maashaa allah qaraate bara ganuma جزء ما في إيه يا سن الله من إنسان القرآن رتنديس سنو بولي ميكاين تشكي إن بيخان beekaa jetti maa beekaa jette wallaahi lasim feemisoota oromoo kana keessaa tokko dhabamsiisoo sin jedhanii dhabamsiifte garuu tokko miti hedduu tokko jira kan hin dhabamsiisu mee sadi dhabamsiisi jinni qabdi wallaahi jinni qabdi tanaaf jara keenya ummata dirree dawaatti taateen taatee waan hedduun sukkanneessaa garaa nama balleessuu fi akkasuma immoo waan bineensi ilmi namarratti hin hojjannee finxaaleeyyiin amaaraa wal jaartee akkasuma miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu tan dirree dawarra jirtu waan raawwatte telegiraama keenya keessa seenaa laala liinkiin tiktok jala keessa jira isinii galee hayyee nama sadiin darbe sabboona sabboonaan argamu afarsoo afarsoo warra dhabamuu qabanii beekadhu haati amma ka jaalatu nutti jirtamu kadhabam kadhabamu tiktok irraa feemasoota jee warra yaa warra tiktok kanarraa dhabamuu qaban jette sabboona afarsoo maal yaadu gaamat kingi ahmad sabboona afarsoo kingi ahmad tiktok kanarraa dhabamuu qabdanii odoo aangoon waa balleessuu akka fuulli keessan tiktok banuun taanen godhan jedhanii waajjira tiktok keessa ramadanii intalli baadiyyaa isin dhabamsiftee jirti beekaa. Yaa dhabamuu qaban dhuga baanta kun uummanni Oromoodhaaf namni taarika badaa waan hin taane garuu sabboona maal dalage egaa sabboona sana nama hamtuu akka ta'aa ooftuu sana hin agarre garuu kingi ahmadii fi afarsooni uummata ijoollee arsii fi ijoollee arsii ijoollee walloo walitti diranii muka hedduutti wal dhiibuu barbaree hedduutti wal naquu ijoollee baadiyyaa biyya arabaa keessa jirtan namni wal nyaachise dhuga baanta bakka tanatti garuu immoo sabboonaan sun maal balleesse mee tana qofa naa bakka egaa baduu qabanii ejjecha kan namee jiru akkasii gaafii narraa ni qabda hin qabu gaafii hin qabu hundi keessanuu galatoomaa turtii kanneen hojii dabarsuu keessaniif isiniin jaaladha isiniin kabajaa Oromoo hundi keessanuu kabajaaf jaalalli isin bira qaba akkuma waa'ee ammaan tanaa kan deemaa jiru kana keessatti Harargeen ammaan tana ilmi namaa akkas ta'uun hedduu curaan isaa kun gocha suukanneessaa gocha hamaadha kan amma raawwatan kuni Harargee keessa waan akkanaa ta'e jechuun hedduu nama gaddisiisa dhugaadha Oromoon kutaa fudhata akka keessa rakkinni numa jira ammoo yeroo nuti sagalee walii hin taane kana keessatti akkana ta'uun kuni hedduu takka mataa nama dhukkubsaa ni rifadhe amma viidiyoo akkas godhan san gizeen arku akka malee rifadhe akka malee nadha gahaamilleedha saniifuu hundi keessanuu bakka jirtanitti tokkummaa jabeessaa jaalala bal'isaa waliigalaa tokko tahaadha kan inni isin joo ani isin jaaladha galatooma yaa galatoom intala baadiyyaa ulfaadhu turtiin hojii dabarsite waliini akkasuma warroonni mana intala baadiyyaa jirtan akkasuma warroonni as jirtan dhibba jeen kuni taateen magaalaa dirree dawaatti taatee finxaaleeyyii humna waraanaa keessa jirtu amaaraan jechuudha warroota
biyya keessa ta'anii dirree keessa ta'anii yamilik zamachaa jedhanii wal jaaranii dira dhawaa keessa jiraniitu ilma Oromoodhaa mucaa tokko hatta asiin akka gacciranii sadafii qaraa qawweetiin jechuudha garaa akka dhoosanii matas dhoosanii kanaaf kalee akka nama keessaa guurutti bittinneessanii jechuudha ilma Oromoo tokko viidiyoon baatee miidiyaarra deemuudhaaf viidiyoon sun TikTok ni adaba, Facebook ni adaba, Telegram keessa gaseentanii ilaaluu dandeessan. Wanni kun taateen akkana kan raawwatamaa jiru dildira jala darban jechuudha nama akkana godhanii. Poolisoonni suni Kadir Jawaadirleen taatu kantiiba magaalaa ummata kana seeraaf dhiyeessee hidhannoo irraa hiikee dhiigni mucaasanii ba'uu danda'uu qaba. Kanaafuu sagalee walii ta'a. Dhugaan isiniin jaa ummanni keenya dhumaa jira. Milishaan ummata fixaa jirti. Akkasuma hidhannoon ummata fixaa jirti. Ijoolleen teenya ijoolleen Oromoodha. Siyaasaa mootummaa qeequu dhiisaatii mootummatti ida'ama. Milishas ta'a, poolisis ta'a. Finxaaliyyiin naannoo biraa dhuftee isinirra tokko milishaa poolisii taatee isin fixxu nuti waan isinii goone hin qabnu. Zalaalamaalam dhumaatii uummata keenyaa irraa haasa'uun faayidaa hin qabu waan ta'eef kanas akka hin daganne isiniin jechuu barbaada. Intarbaadiyyaa turtiin hojii gooteef galatoomii gaa galatoo isinilleen turtii anaa wajjin turtaniif naaf yeroo keessaniif galatoomii ibsaa jaalalummaan isinitti haa baratu. Ani dirree biyya jaalalaa keessatti waan akkasiin ta'a jeellee hin yaanne. So hunda keenyaafuu bakka jirrutti gama mootummaatiinis tahee gama kamiyyuunis tahee Oromoo waan taate qofaaf sabni kan kee akka hin miidhamne keessattuu gochi akkasii akka namarratti hin raawwatamne saba keetiif dhaabbadhu wal cinaa dhaabbadhaa waltii gara wajjin dhaabbadhaa har tokko ta'aadha. Gama mootummaatiinis tahee hara feetete Oromoo namichaamoo garuu hin miidhamin. Sabni Oromoodhaa hin miidhamin. Ilmi namaatu miidhamuu hin qabu. Ilmi namaa akkasii sibiilaan qaamni isaa jijjiiramuu hin qabu. Amma mucaan isaanii akka inni ayaan taane godhanii jechuudha. Sagalee namni du'arra fidata akkas ta'urra. Saniifuu galatooma ibsa galatooma turtiin hojii dabarsuu keessaniif hundi keessaniif peace. Ciao. Peace. Ciao ciao. Akkasii jara keenya isinin jaaladha isinin kabajaa warroonni dandeessan koppilink sheer gochuun dagatinaadha. Akkasuma immoo uummata keenya go'aa jennu uummanni Harargee kuni baniddajuus rabbi isinin godhini kaa lafaa mootummaa waliin hidhadhaa mootummaa waliin dalagaa mootummatti dhiyaadhaa. Akkasuma warroonni aangoorra jirtanii aangoo teessanii jecha uummata hin shororkeessinaa uummata hin miidhinaa. Hoggaan akkas jiru naannoon biraatis sagaleen qabdu jechuu barbaadeetiimti. Waa'een keenyaa kun affanamtee akka malee ilaalamaa jirti waan ta'eef sadarkaa misoomni badhaadhee maarree jedhanii Itoophiyaan guddattee naannoo biratti akkatti haasa'utti uummanni keenya haroo akkanaa dhugaa jiraachuu. Haroo tana. Gartaa? Look. Sagalee irraan isin dibana. Sini Wandu gira bi gabda. Itu mereka tentu ni dah. Jadi kadang itu mana? Akana dunia lakono. isin asirraa wal fixa asirraa wal nyaadha. So kana hara misoomatiin jirru hara nagaatiin jirru hara qotatee facaafatee nagaan galuttis nagaatiin jirru kanaaf sagalee haa walitaan wal moggaa dhaabbannu tum halkan gaarii booda walitti deebina naanaatii booda walitti deebina shi fixadhee jira.